Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horrii Miidiyaa kun qophii keenya gongomii karaa Horrii Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongomii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma walitti maal gongoma akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaa irraa maaltu gongoma wale kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horrii Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turaan immoo affirraa qotii egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongomii koo tokkoffaa egaa barsiisonni magaalaa Shaggar keessaa barsiisaa jiran egaa lagannaa barsiisummaa yookaan immoo lagannaa hojii gaggeessaa jiru. Akkasumas immoo Tigraayin walgahii cimaa guyyaa har'arraa kaastee walgahii gaggeessaa jiraachuunis dhagahameeti jira. Itoophiyaa fi Eertiraanis oolmaa isaanii guyyaa har'aa fi faannoo dabalatee qophii gongommii koo keessatti argattu jechuudha. Qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii koo tokkoffaa barsiisonni magaalaa Shaggarii barsiisan yookaan Finfinnee dabalatee jechuudha. Lagannaa garaagaraa gaggeessaa jiru yookaan immoo barsiisummaa dhaabaa jiru jechuudha. Barsiisonni kunis lagannaa kan gaggeessaa jira yookaan immoo barsiisummaa dhaabaa kan jiran egaa sababii miindaan mootummaan kaffaluuf irraa kan ka'edha jechuudha yookaan qaala'insa jireenyaa keessumaa barsiisota magaalaa Shaggar mudachaa jiruudhaan kan ka'e egaa lagannaa hojii gaggeessaa jiru jechuudha. Barsiisonni kuni egaa barsiisonni irra deddeebiin mootummaatti iyyachaa turuun ni yaadatama yeroo dheeraafidha jechuudha. Qaala'insi jireenyaa kan isaan mudate yookaan immoo miindaan keenya gadaanaadha jechaa turuun isaanii jechuudha. Egaa kanarraan kan ka'e egaa guyyaa har'aa bakkoota garaagaraa yookaan immoo Shaggar keessatti egaa iddoo adda addaatti dabalatee yookaan mana barumsaa garaagaraa keessatti egaa lagannaa dhageessisaa turaniiru yookaan immoo gara fuulduraattis lagannaa akka dhageessisuuf jiran egaa waan har'aa oduu har'aa dhagahaa turreera jechuudha. Kanaaf egaa barsiisonni bakkeewwan garaagaraa jiranis kan Shaggar qofa taane barsiisonni keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti mana barumsaa barsiisaa jiru yookaan barattoota barsiisaa jiranii miindaan isaan gama mootummaatiin kaffalamuuf gadaanaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf barsiisonni garaagaraa yookaan bakkeewwan garaagaraa yeroo darbe irraa kaasee hiriira bahaa turuun ni yaadatama yookaan immoo sagalee dhageessisaa turuun ni yaadatama garuu gama mootummaatiin furmaata hin arganne. Kanaaf barsiisonni haga ammaayyuu turuun isaanii obsa qabaachuuf akkasumas immoo gama mootummaatiin ilaalcha keessa galamee ilaalamuu dhabuun isaallee hanga ammaatti furmaata dhabuun isaas baay'ee rakkina guddaa ta'a jedhamee yaadama. Kanaaf guyyaa har'aa Finfinnee keessatti kan isaan lagannaa yookaan immoo barsiisummaa dhaabaa jiranii fi sababuma qaala'insa jireenya keessumaa Finfinnee keessatti namni ganama nyaate galgala akka nyaatu yookaan immoo laaqana guyyaa dhiisee akka oolu fa'aa dhagahamaa turuun ni yaadatama gama hojjetaa mootummaa warreen kaaniin illee dabalatee jechuudha. Kanaaf barsiisonni Finfinnee keessaa barsiisaa jiran sababa qaala'insa jireenyaatiin guyyaa har'aa lagannaa gaggeessaniiru jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin wanti barsiisota irratti hojjetamaa jiru keessumaa barsiisota baadiyyaa dabalatee barsiisota magaalaa godinaalee garaagaraa hundumaa dabalatee miindaan barsiisota hojjettoota mootummaa warra kaan irraa adda yookaan gadaanaadha waan ta'eef keessumaa barsiisaan keessumaa baadiyyaa garaagaraa keessa deemee warreen barsiisan illee miindaan isaanii gadaanaadha. Kanaaf warri har'a Shaggar keessatti yookaan barsiisonni magaalaa Shaggarii guyyaa irraa hiriira ba'an egaa gama mootummaatiin wanta dhageetti dhaban yookaan immoo iyyannaa isaan dhiyeessaa turan furmaata dhabuurraa kan ka'e guyyaa irraa hiriira ba'anii jiru jechuudha warri Shaggarii. Hiriirri kun egaa keessumaa hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka amma muummee ministeera Itoophiyaatti hiriira kana naamnu yookaan immoo dhaadannaa keenya hin dhaabnu kan jedhu barsiisonni Shaggar guyyaa har'aa dubbatanii jiru jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin otoo ilaalcha keessa galamee waa'een barsiisotaa kun ilaalamee fi gaarummaa qabaata. Qabxii koo lammaffatti yeroo darbu Tigraay keessatti walgahii cimaan keessumaa gama Dr. Gabrsoon gama Mikaa'elii fi obbo Geetaachoo Raddaa irratti war mormii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kana irratti walgahii cimaan keessumaa gama Geetaachoo Raddaa fi gama Dr. Gabrsoon gabra Mikaa'el dabalatee marii guddaa gaggeessaa jiru jechuudha. Achi keessatti mariin kunis keessumaa qaamota lamaan obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrsoon gabra Mikaa'el walitti fiduuf yookaan araarsuuf kan jedhamu jira. Kanaaf irra deddeebiin achi keessatti sababii siyaasaa fi sababii aangoof jedhanii isaan lamaan illee yeroo dheeraati asitti keessumaa argamu. Ministeera Itoophiyaa raadil qabuun fudhatee obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa yeroo Tigraay erga ta'ee booddee Dr. Gabrsoon fi Dr. obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti falmiin ka'aa turuun ni yaadatama. Kanaaf as keessatti yookaan immoo guyyaa har'aa walgahii isaan yookaan marii isaan dhoksaatti gaggeessaa jiran guyyaa har'aa gadi bahee jira. Kanaaf giruuppii lamaan gidduuttidha jechuudha. Gama Dr. Gabrsoon gabra Mikaa'elii fi gama obbo Geetaachoo Raddaatiin walitti waamanii yookaan immoo jaarsolii filatanii ta'e jechuudha. Dhoksaan araarri yookaan immoo isaan gidduutti nagaan akka bu'uuf illee mari'achaa kan jiran abbootiin achi keessa jechuudha. Keessumaa dhaadannaa yookaan walirratti dhaadachuun isaanii mariin nuti yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaatti kan nuti gaggeessaa ture yookaan immoo mariin Viiktooriyaa keessumaa obbo Geetaachoo Raddaa aangoo qabsiisuuf otoo hin taane uummanni Tigraay nagaa akka argatuuf kan jedhuu fi akkasumas immoo gama Dr. Gabrsoon gabra Mikaa'eliitiin
ummanni Tigraay rakkoo guddaaf dararaa guddaa otoo argaa jiruuti ammas rakkoo guddaan irra jira ammas immoo obbo Geetachoo Raddaa ummata Tigraayiif nagaan buusne kan jiru gama isaa Dr. Gabarsoon Gabra Mikaa'eliin komiin ka'aa jira jechuudha. Kanaaf gama obbo Geetachoo Raddaatiin immoo yaanni Dr. Gabarsoon Gabra Mikaa'el jedhan kun sobadha waan ta'eef mariin Viiktooriyaan nuti walii gallee mootummaan yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa Tigraay akka bushuufidha malee Tigraay qofaatti akka cittee lola keessa akka galtuuf otoo hin taane muummee ministeera Itoophiyaa jala galtee muummee ministeera Itoophiyaa akka bulchuufidha marii Viiktooriyaa keessatti yookaan immoo walii gallee deebine kan jedhu gama obbo Geetachoo Raddaatiin ka'aa jira keessumaatti komiin gidduu isaanii jiru ammas waan dhaabbatee hin fakkaatu keessumaa Dr. Gabarsoon Gabra Mikaa'el General of jala hiriirsee obbo Geetachoo Raddaa rakkisaa turuun ni yaadatama amma immoo sarara darbee aangoo irratti wal dhabaa jiraachuunis akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa wajjin wal dhabaa dhufuuf yaada wal qeeqaa dhufaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf marii Viiktooriyaatti ta'ee muummee ministeera Itoophiyaa Tigraay akka bushuufidha kan jedhu guyyaarraa obbo Geetachoo Raddaa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf siyaasni Tigraay keessas ammas dhaabachuu hin dandeenye. Itoophiyaa fi Eertiraan oolmaan isaanii guyyaarraa keessumaa gama Tigraay gama Eertiraatiin waraanni gara daangaatti ammas bobba'aa jiraachuun dhagahamaa jira. Gama Itoophiyaatiinis gamuma daangaa Eertiraatti bobba'aa jiraachuun ni yaadatama. Keessumaa yeroo darbee gama Affaar keessa dabalateedha jechuudha kan Tigraay gama Eertiraatti kan imalaa ture yookaan immoo gama ministeera Itoophiyaatti waraanni Itoophiyaa gara daangaa sanaatti akka imalaa turan ni yaadatama. Kanaaf gama Eertiraatiin immoo loltoonni Sudaan keessa turan yookaan daangaa Sudaan irra warreen turanii amma achiitti deebi'anii gara daangaa Itoophiyaatti deebi'aniiru jechuu jedhamaa jira jechuudha kan Eertiraa. Kanaaf lolli isaanii keessumaa bakka warri Sudaan irraa deebi'an amma loltoonni Eertiraa daangaa karaa Saawwaa kan jedhamu daangaa Itoophiyaa irratti kan argamutti qubatanii jiru yookaan achitti qubatanii amma mootummaa Itoophiyaa wajjin lola gaggeessaa jiru kan jedhamu jira jechuudha. Kanaaf gama Itoophiyaatiinis immoo loltoonni garaagaraa gamas imalaa jiraachuunis gama ministeera Itoophiyaatiinis dhagahamaa jira. Kanaaf falmiin Eertiraa fi Itoophiyaa kun haalaan ulfaatee jira jechuudha. Keessumaa loltoonni gama Itoophiyaatiinis gama Eertiraatiinis yeroo daangarratti walitti bobba'aa jiran kana keessatti akkasumas immoo loltoota hedduudha jechuudha. Gama Eertiraatiinis loltoonni leenjifamanii guyyaa eeggaddaa dheebbifamanii jechuudha. Kanaaf loltoota ciccimoo jedhamanii akkasumas immoo warreen Isaayyaas Afeworqiin warreen lolan gama muummee ministeera Itoophiyaa of jala gashee yookaan muummee ministeera Itoophiyaa biiroo Finfinneetti baneefi ture. Isaanis daangaa achii jalatti yookaan immoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu naannoo Afaaritti qubatanii jiru jechuudha. Kanaaf lolli isaanii haalaan ulfaatee jira keessumaatti gara fuulduraatti maal akka ta'u immoo walumaan kan laallu ta'a. Lolli isaanii kun immoo akkasumatti wal doorsisuudha ni ta'a immoo lolli kun yookaan immoo daangaatti loltoonni daangaatti qubatanii jiran kun Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolchiisu kan jedhu kun yeroon kan deebisu ta'a. Dhumarratti faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa bakkoota garaagaraa keessumaa Gojjam dabalatee guyyaarraa lolli tokko gaggeeffamee jira. Gama Gojjamiitiin hoogganaan Gojjam akka jedhetti sabab sablammoota hedduu dabalatee mootummaa uummanni filateetu aangorra jiraachuu qabu malee mootummaan kamiyyuu aangorra jiraachuu hin qabu. Kanaaf sabab sablammoota wajjirraa walii taanee nuti mootummaa haaraa filachuu barbaanna kan jiru gama faannootiin bahaa jira. Faannoon ammatti humna dhabaa yookaan humna argachaa jiru waan fakkaatu miti. Kanaaf humna dhabuurraa kan ka'e guyyaarraa mootummaa uummata kamiyyuu jira yookaan sabab sablammoota hedduu wajjin taanee mootummaa dhaabbataa yookaan mootummaa uummanni jaallatu filanna kan jedhu gadi bahee jira jechuudha gama faannootiin. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiin bakkoota garaagaraatti faannoo ajjeesne irra kan jedhus bahaa jira. Kanaaf faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduuttis waraanni haalaan ulfaachaa dhufeera jechuudha. Dhumarratti abbootiin qabeenyaa Finfinnee yookaan immoo abbootiin qabeenyaa warreen Itoophiyaa jechuudha namoota 60 biyya alaa kan deemne yookaan viizaan kan kennamne dhorkamanii jiru jechuudha. Isaanis sababii gibira yookaan gibiran kaffalle kan jedhuuf akkasumas immoo birrii naannoo miliyoona 6 olii akkan kaffalleetu dhagahamaa jira. Abbootii 60 yookaan abbootii qabeenyaa 60 Finfinnee dabalatee bakkoota garaagaraa fi yookaan abbootii qabeenyaa Itoophiyaa namoota 60 viizaan kenname yookaan immoo biyyoota alaa bahuu hin dandeessu jedhamanii dhorkamanii jiru jechuudha. Kana kunis immoo sababiinsa sababii gibiraati jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti taateen ta'e kan hanga ammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turuuf galata guddaa qabdu. Qophii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophii Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.